islama ahkama kana gizi hasawan hati mana saalleen irratti haraami miti jaan eega toobate osoo iddaan hin dhumin namni tokko oggaa namni irraa namaan addaan bahe gadameessaan isaa qulqulloominni hangalaalamuuf ji'a sadi taa'uu qabu osoo iddaan hin dhumin namichi abbaan mana siidhaa kun yoo toobate gaafa inni murtaddii ta'e irratti haraami yoo toobate immoo warri isaa halaali nikaan haaree godhamus hin jiru akkuma duratti jiru isaanii itti fufan jechuudha dubbiin ayni quraana akka jiru illaa man taaba وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ورتوبته أمني غاري دلك بدي إسان دوران دلقن اللي ربين غاري جيرا في بدين دور اللي غاري جيرا في القرآن أجي سورة الفرقان كيست آية 4 من الله خنافو نمني توكو نبل بلي مالي في ميديا روان كان بافتني هلا برابنا نانجي نما توكو خجنان هاسي اللي أرجن جيرا akka jaalu lamaan islaamaa namni tokko oguu murtaddiite yoo murtaddummaa isaa san dirree baasee akkama miidiyaa irratti baasan kanatti yookaan akka hawaasni hedduun dhaga'u dirree baase toobaan isaatis dirree ba'uu qabdii jedha yoo dhokotee murtaddiite toobaan isaatis akkasuma dhoofamuu qabdii namni biraa dhaga'uu qabu jedha kanaafuu obboleeyyan kiyyaa waan takka miidiyaa irratti deemtu laaleen dogoggoroota namni dogoggortan osoo namaan jiru fi dogoggore laaleen sagalee fi viidiyoo kana isinii waraabe inshaallah rabbiin haasawa keenya kanarraa nama fayyadamu nama haqa dubbatu nama haqa kana dhaga'u hatti dalagu nu haa taasisu islaamummaa keessa wanni jiru yassiruu walaa tu'assiruu bashiruu walaa tunaffiruu walirra laaffisaa walirratti hin jabeessinaa wal gammachiisaa wal hin baqachiisinaa islaamummaan tatti nama yaamani malee tarraa nama baqachiisanii miti islaamummaan tatti dheeysanii malee tarraa dheeysanii miti kanaafu wanni isiniin jedhu akkuma dheengadda dubbannetti osoo islaamummaan qalbii teessan hin seenne akka qabriin seenne isiniin jenna nama tokko haa akka nama waa beekuutti nafsiyyaan isaa karaa biraa isa oofteef ibsa akka ta'uufiin nama hin beeyneefillee akka ibsa ta'u osoo beekuu dagatees yaadannoo akka ta'uufiin viidiyoo kana isinii waraabe ifama naa godhaa yoon dogoggoree qur'aanaa fi hadiisa irra dhaabbadheetiin ergaa tan isinii dabarse obboleessa keenya kan imaana irratti gad dhaabbatu rabbi nu haa godhu namoonni obboleessa keenya cinaa dhaabbachuu barbaaddanis itti fufa waan namni isiniin jiru ilaaltanii waan namni jibbansarraa waan biraa haasa'u ilaaltanii akka waan ni goonaaf jettanii niyyettaniillee akka dhaabneen isiniin jaa obboleessa keenya rabbi imaana irratti nu haa sabachiisu waan dandeenyuunis bira haa dhaabbannu haa gargaarru isa qofaa miti rakkataa keenya hundaa'u haa gargaarru wallaalaa keenya hunda haa barsiifnu jalataa keenya hundaaf du'aayii haa goonu walirratti jajjabeessuu osoo hin taane amantaa walirratti haa laaffisnu wallaalaas haa barsiifnu baradhaa kitaaba qaraan isiniin jaa salaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شير قول أجولي. لما صدق غافيك أبناء يبران وقوة جرني غافي جرني. أقافة نبشرو. غافي بربان أستاذ أحمد حسين دبي الرا أكسم أبو مصعب بالي الرا غافيك أبناء يعني بيلونس غافيك أبا. غافي توكو غافة. mana kana nagona mana kana kumanteni ngenya nin beeketeeti warri sheekhaa kitaaba dhiitee jechuun dhageenyuun loltanii mammaaysaa manguddoo ta'e duruma maaktu namni tokko ni beeyte jennaaniin bakka kitaaba dhiquu san dhaqee dheengadda sheekan warri obboleessa keenya san shahaadaa qabsiisee ni dogoggoranii jechuun waan miidiyaa irra deemuun argee abalu hin jahu silaani beeyte jechuumaa fi kanaafuu yoo akkitti kennituuf jiraates yaada kennii fi gaafii ta'us namni gaafii qabu. Dhaggeeffattan Ustaaz Ahmad Muutii irraa banadhaati Abu Mus'ab sagalee qabaaranatti fakkaata. Ustaaz dubbadhaa. Ani boodan dubbadha warroonni gaafii haa gaafatan ani boodan gaafadha kan koo. namoota biraaf carraa kennu namoota na caalan tus keessa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abu Mus'ab. Baga dhuftan gara takaatika hayyakum Allah. Dhuftan iyyuu seene. Takaatika kana bara darasaan dur kitaaba qaceelloo qaqqabdee qaraate hedduun irraa dheeysinaan
ijoolleen hundi gayyaatee quraanaa fi hadiisa balleessuu eegaltee inshaallah anillee asumaan haasawaa keessanitti fuftanii Abu Musaabii takaatikni nu booda dhufee feesbuukis nu booda dhufee humni teenya xiqqoodha hordoftoonni keenyas xiqqaadha inshaallah amma booda yeroo wanni kanaa dhuftee fi yeroo biraatu hawaasa keenya barsiisuudhaaf internet itti bitachuu hin qabnu yeroo hin dadhabnu yeroo hanga kanaas hin dhabnu anillee asumaan qophii jechuun barbaadee Abu Musaabii fi haasawaa amma waa dheeraan dubbadhu amma hawaasuma keenya kana waa dabarsa tokkoffaa namni ilmii yoo qabaate akkana dubbata kunoo jarana fahama firdishan gooti xiqqoo miti ilmii yoo qabaate aqwaala ulamaa hadiisa qur'aana walitti xaqaaxaqee fidee akkanas si obaasa ija babaasuun ilmii miti egaa amma ummanni asirraa ija babaasu murti guutoon kufrii keessa maan darbarinii achi ay deebi'aa jedha namni baay'inaan jechuudha anama waan wallahi waan instagrama natti ta'e akkaataan amma itti haasoytan sun quraanni rabbii qulli ibaadiya alladhiina asrafu jedhee bara asrafuun kun nihaayi kufrii miti nihaayi addunyaa kana irratti wanni takka kanaafin jechuu nama kana akka waan nu mallaqaan binnee fakkeessanii wallahi instagramtu ani mallaqaan bitamee mallaqaan nam tokko murti guutotti mallaqan kennine kunoo isheen illee na bira jira rabbi illee quba qaba jechuu namni kun kufri amma mootti kanninaawu inshaallah caffee fa'a biratti dubbadhee ture har'a gara sa'aatii tokkoomoo lamaa dubbadhee achirratti nam tokko saantimii lama garuu murti guutoo maddii dhaabatanii ay deebisuun tilileenaanu wanni badii qabu hin jiru argitanii guyyaan sun wanni nu dalayne ustaada Sheekh Jamaaliin fa'a wajjin la an yahdiya Allahu bika rajulan waahidan khayrun min humuri na'am waa baay'ee ajrii arganne wanni an takkattiin isinii dhaama amma sheeka duubaanii naasawaan wallahi waa takka nan bifne isaan garuu wallahi namni asirratti dalagaa dalagu Yesuus hin jedhini malee waan murti gootoo ol dalaguma as yaa dalaga fago ka idmee irraan deebine ka idmee isaa ka rabbillee isa argu namnillee isa argu kana keessaan ammoo murti guutoon qeeqa ka kulli shay'in hatta muharramaata kamrii dhugumarti quba qabna jechuun kun diin irraa nama fageessu isaa miti wanni instagrama natti ta'u ummata xullaabaa ummata du'aataa as bahee akkamitti akkana deebisan kuni hin tayaa warra sannutti kakaaftanii maalii taatanii egaa kullaa jechuudha Hadisanii barbaadan moo akkamitti ka deebisan barbaadan Abu Musaabii osoo ummanni sun dhufee irraa haasa an instagrama natti wallahi billahi akkaataa isaan taasisan sun kun hin taa baraayila fir'aawnama ana rabbukumul a'laa rabbiin jedhu ana rabbukumul a'laa ka jedhu argitanii فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى جريني برا اسمه كان دل بمكانه مرتقوتو واتلقى اما قوي يا ربي سوداد ابو موسى من منجرو اثيوبيا كان كيسه كفري سير نم ننجرو برا يرو اما كان نمتي مجان كتا اي غبته اف اجيسو ركفري سينا جدي بر بير دبري جچو كيسان دبر بير دايدان ندامه بوي امانتا اسلامت تيدبي اكما تيدبي افلو لنا مالجو امن مو دعاتا اسر جرتن ميديا كان رت ولي وقفنو سالفدا علمي كان جرات اك استاذ شيخ جمال كانت برغديتا اقوال علماء كل شيء والاتفاق ما فهم سيسا اجا امونا مت بابافتني لا يجوز شريعه اسلام الرت مرتقوتون نما باي على ما كيست هجواني وإن عاكدون بماذا وانو ملأتون نما كمنا أما إسن كل إن شاء الله مال الرد همتو الرد نقر إيقاي ديبين همتو قويا سنجتا كفري إسا توبته مع سياد دوران دلق كل اللي توبته كل بنتائه ربنا حديث جدي جتشو لكن انتو أكنت توبان انتو أكمت تتاري ولما إمرت الرجال لسيس شيخ كيا شيخ جمال الفاتحة ربي سنافودو جهمت ربي سنرها كبو منو أني تكتي وني أني دامن لو علمي بربادني فتوى اللي بربادن تكاتي كإساني حامد أنفمو إسان أبا كبينيا كفامتي
guddisaa fi wayita kilaafni wayii dhufanii fatwa akkanatti haa godhanii ani akirri dubbiitiyyaa tahiyyaa askariyyaa baga gammadde murtii guutoo kenna as keessa rabbi si haa jiraachisu qabalee as keessatti iyyituu lama kana jedhi yoona achi iyyitee jalli. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيادي أستاذ موسى أحمدك دبرنتيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتنا؟ ورحمة الله وبركاته. بلسقي يوسف دبريسين كان نجتة كوها مرتبوطة جيل سوبر بعد سرتي. أما ريفو أنا سوا خيستي مرتبوطة نكنا جينجنة لمن تكوجا دكان خيسا دكان الكني خيسا جبه إفبه بري أركي بري سنكلا فتني الرام فتو سنيف نمني الرهدو نمني مرتدي تيجر إسلام ما ديبي إيمان تنام خانج على علماء كنا جانجيتين دبده مرتقوتو الأفان ساتي وان نونجي والله وبالله جي خخته أما بودا وان أمة إسلاما متاغا كبتشيسو وان أمة إسلاما سالفتشيسو وان نما أرمول سالفتشيسو أما بودا ميديا خنا رتندل بوجي أكنا جتشون نمنخم قلبين ساب بقوم سنين كلاوي أسديبيه خايو كسيت اللي قبل ربنا كسمتي إيمان إسا دبلي كسمتي هكرت ربي سجدا دابو جت توكتشا إني جيخنا لتديبو في دوار ريفو أبو مصعب جيرتي مال تاتي مال دبدي إسلام ما قال لك كفتنا نورير سنيتين الربان كران ديمون ولا كسني فتنان الدادان الرفتة إفين الجيسجي إفجيسو رجيا من تاخ حسابه يجي لك إفجيسو سنقبدو أمن تاخ حسابه سنقبدو جنات كلمة جبابتو دقيقة تكتكر أولين دبنا نكون ندينو وقالوا دبنا بودا شهادة قبتي هنگسين دبچو فدي أما تراسي خلينا وبلسغي يتفوف غافي توكو غافا داوندي كسنو إن شاء الله يادي إدر مالي مونيتور مناخيتي ترتيب قبسيسي تولي شيخ جمال علي دوران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. It's a long time يرو to بودان حديثة organic تي like a virgin vision كجو ويتاتيقو توكان تولي مالي في جزينا تشادو زمانا كان ميديا ورا ميديا تنوتي ميديا رجرا اديسوني دانا موني شيكوتين بولين كيني جزي وابرسي سني صفات دات اتمو just like اكوان دوري تك صفات دات كبرساجر تاكان تولي كم كمروان كوندي صفات ناخيا كرغا في خيا جزين دبرو بربادي مرتقو تودو غادا ويتغرتي زي شادا كبسن اركادين توري فيديو تنا نموني ددان ترغا توري اوكي ولي قلتين كيسن ركون النساء شادا ركون اني امنتي اسلاما خيسا سبابتي ما لكتاتي اسنتي همي ركوسني فرماتا لفخيسنيتي ركوسني في ديبي اركتاتي شادا كبسيفتني توكو غنا غافي لما فا دين كان خيستي أنبيوتا نبيوتا علماء دائي ميقاتو ركته دين كان سنجي ركون دين كيساسي بافتي مرتدي سيقودو نجرتي كان سكسي فرطا ما يرتي مو وني نرى focus you have just focus ونرى قولو قبدو نمني مرتقو تون بليسي كينيا ركو himateeti rakkoo kana tanaatu diinki irraa na baasee jeesanitti himate atillee san dubbachaa jirta rakkoonni dubbate saniif furmaata waaraa lafa keessanii jirtanii rakkoo sun takka beena rakkoo saniif lafa keessanii jirtanii kana kan maayidhaa sheekotiin garii wantoota hojjettu keessatti ifiifuu ilmii sin naquu daran diinis si galchuu daran akraanni gartee akhlaaqni isaan garsanii fi tarbiyaan isaan garsi wanni isaan godhan ifiifuu diin keessaa nama fageessiti namoota akkana kanoo fuulduraaf eegaree yaada akkam qabdan sheekutii garii calchuudhaa fi ilmi akkaataatti kanan karaarra kaa'uuf kanoo sagantaa akkam qabdan tana maayiraan deebistaa garuu isa dura gartee bu'uura dhimma gartee obboleessa keenyaa san furmaata waaraa rakkoo isaatiif waan lafa keessan qabdu shaadaa qabsu dura fayyaan adaa wanni kun ammoo karaa nutti hin taatu ammaas namoonni biraan rakkanna jee yoo amantii irraa bee ammaas kaanillee kanamaaf rakkachuun taatu kunoo furmaata maal lafa keessan wanni kun akka karaan taaneef hin jaa fayyaada ustaada ulfaadha. walumatti godhum gaafi biraatti hin dabarre nama gariitiif asuma keessatti illee walii gadi deebiin mala itti aantanii gaafii obboleessa kiyya gaafate kan akkan dabarre
rakkoo obboleessi irra dhaabbatee amantaatti gallakkisan furmaata keeysaniitii jeen nu gaafate nuti akka jenneen warakkoon feete yoo jiraatte rakkoon hin jirtu hin jennu islaamummaa irraa si baasuun qabduu obsuu qabda malee amma dura takkaa fataraan sirran dabarree hedduun dabarsee je maaliif amma duba akkana taate innaan lubbuma xiyyatanaan if qoxaaxaruu dadhabee akkas ta'ee je wanni nuti furmaata goone ta duraa islaamummaa furmaata namni islaamaa waan takka taniin ammallee irra deebi'ee isiniif himu namni hedduu islaamummaa irraa yeroo bahu haara galfii gammachuu barbaadaaf islaamummaa irraa baha wareeree bakkitti deemu sun ammoo hallayyaadha sa'aada wanni jaan gammachuu fi milki wanni jaan islaamummaa keessa malee hin jirtu akkitti hin jirre islaamummaan waan rabbi si fide qadara beeyta wanni hundi duraan katabamte beeyta ta duraan naa katabamte nan dabartu beeyta ta duraan natti hin katabamin nan xuyxu beeyta kanaafuu obboleessa keenya nuti tanatti dubbanne obboleessa keenya deebi'e ammoo namni amantaa irraa hoggaa bahu waa hedduuf amantaa irraa baha jeetiin dubbadhe keessaa ta quraanni maqaa dha'ee dubbate ashayxaanu sawwala lahum shayxaanaan nama fakkeessaa je shayxaanni waan nama goone hin qabu kanaaf ammoo furmaata haasawa kiyya keessatti wanni niin dubbadhe dhiira jaan gowwaa dib godhanii garsiisanii dhiira cinuma dhawanii garsiisanii jaan obboleessa keenya nuti rakkoo isaa gaafanneeti ani kalimaa takkaan dubbadhe achirratti yeroo takka namni kijiba wayinarra kaa'ee namnummaan saahibaa ka wajjin deemnu kijibni sun akka malee guddatee kalimaan takka na afaanii baate wallaahi wabillaahi osoo islaamummaan ta isin qabdan malee jiraatte islaamummaa ta biraan jirre malee silaa ta isin qabdan tan isin wajjin hin qabadhuun je'eeni anuu gaaf tokko waan akkanaan na mudatee jeen namni tokko ilmi namaa amala isaatirraa waan irra deddeebi'ee nama dubbate nama fakkeessa fakkeenya tokkoon isin kaasa fakkeenya gabaabaadha namichaatu hoolaa fuudhee magaalaa deemaa jaan gurgurachuuf nam sadii wal mari'ataniit tokko karatti itti dhufee aboo hay arraba akka rabbi siin ga'e sareedha fuutee gurgurachuu magaalaa deemtaa jeen boo hoolaa jaan hin gartu laalteen gartu sareedhaa miti jennaan kun bira kuti isaan wal mari'atanii jiran yoggaa inni deemee ammas nama biraa dhufe sunis akkas jeen gaafa inni jallaaba geesse jallaabatti ammas kabiraatti dhufee hay aboo ati arraba akka rabbi siin ga'e sareedha fiddee jallaaba keessatti hoola jettee hiitee gurgurattaa jennaaniin yaaboo edaan ana fakkaatte malee wanti sareedha jee hooluma isaa hiikee gadhiisee jaa fakkii fi beef namni tokko hoggaa karaa waan adda addaa namaan jee namarratti asara waan kun siinjuu dhiirti dhalaan xiqqaan guddaan kee kasirraa fagoo kaan hundi dhiibbaa namarra godha kanaaf obboleessa keenyaaf furmaata rakkoo isaa ta'e isa mudate sanis nutti himatee jira inshaallah hogguu saniif islaamummaa deebisne ammammoo furmaata keenyaaf anaa dura furmaata sanitti tarkaanfata namni wanni kun sirriidha jeetti amanus nu wajjin furmaata godha kan hin feenes silaa bar akka jedhan addunyaan tun osoo namni waan isan nayne keessa seenuu baate hundi namni kun nagayaan bobbee galee jiraata jedhan afaanuma isaa osoo namarraa qabate namni osoo namarraa usee jechuudha kanaaf obboleessa keenya ni rakkatee rakkoo san keessatti arrabaa fi roorroo takka zulmii takka waan silaa ilmi namaa namarratti hin dalagne kan namni irra dalage waan irra wal marihatanii irra dalagan itti fakkaattee baaragee amantaa keessaa ce'e amma rabbi nuu deebise rakkoo isaa sanis waliin dhaabbanna ni gargaara an tokkoo nama gargaaruuti abbaan fedhe quraana fi beekaa hadiisaniin beekaa nama tokko jira akkam juu jira nama kana yoo islaamummaatti as deebi'uuf jecha gargaartan namni biraatis boruu na gargaartan jee islaamummaa irraa deebi'aa haasawammaati gaafimmaati kaaftisan namni juu ni jira dhuga akkas jehuus hin dhabamu garuu namni tokko ibidda seenee eegas yoo nagee bee anis seeneetiin nagee baattee ibidda ni seentaa hin seentu jechuudha sanitti godhe nunaaf charjisan charji miti deemaan dalaguu jira charjisan itti kaaye saniif namni tokko xiyyitiin dhawamee osoo hin du'i yoo nagee bee anis akkasitti xiyyitiin dhawameetiin nagee bahaa jettee ni yaadda kanaaf waan ilmi namaa addunyaa tanarratti badi jedhamee dalagu keessaa ta irra guddooti islaamummaa irraa garagaluun nama rabbiin fedheeni itti deebi'a malee haan akkuma beeku akka taphaatti illee namni islaamummaa irraa bee ibiddaan hin taphatan ibidda kun kanaafuu namni akkas hin jiru jechuu osoo hin ta'in nuti obboleessa keenya seenaa isaa qorannee akkaataa itti wanti kun itti dhufte hunda qorannee
ittirifannee yaaddoynee barbaadaa oollee namni meeqaatamiin karaa barbaanne rabbi nu laaffisee deebisne. Nama biraatis ka islaamummaa irraa garagalee jiru ammallee deebii jennaan ni waamna. Nasiyaanii yaannaaf ammoo nama islaamummaatti as deebi'ee gargaaran jee namni akkas yoo jiraatu taate ibidda namni seenee nagaya bee anis nagayaan baay'ee yoo seene san isaatu beeka. Deebisaa si deebise jeetii yaada gaafii namatti aanuuf. Ustaaz Ahmad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Angaafu tokko gaafadha abbaa haqaa waan nu gaafachuu barbaannu baay'ee gaafate isinis deebii qubsaa nu deebiftanii kaleedheen gaddanuullee sin komataa turre mana bananne wanni nu komannes waanuma ammas hin deebii nu deebistanii kaatan ibidda sana laaleen deebi'a namni jedhe dhaqee laalee deebi'uudha dhugaadha bakka amma naa galeera duraan naan galle ture an fudhadheera asirratti haa ta'u malee haqni nama tokko jechuudha haqni namaa zulmii moo badii miti. Ustaaza kiyya yoo haqni namaan irra jiraate an gaafa murtaddii ta'e addeebi'u haqni sun narraa bu'u ammoo kaffaluu dirqama narratti ta'a. Gaafii kana akkanaa deebi'uun barbaada. Islaamummaadhuma keessattuuyyuu gaafan wanjala adda addaa hojjedhee tobbadhee jedhee ka haqa namaa sunis duukaa narraa bu'a motoobaadhaan dirqama kaffalamuu qaba. Kana baruu barbaadetanii galatoomaa. Ayyee dhagaa jira. Incite adda cite dhageen jira gaafii ta'e dhageen jira namni biraas. Ustaz Ahmad. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee ulfaadhaa isiniin jenna akkanatti jettanii hawaasa keenya qagamaa gamana walitti aare hundayyuu gaafii isaa irraa fuutanii akkanatti bifa kanaan dhiyeessuuf galatoomaa isiniin jenna rabbi umrii keessan isin haa dheeressu. Murtii guutoo islaamummaa qabatee islaamummaa irraan immoo deebi'ee kufrii qabatee islaamummaa qabatee miti nuti ka jedhaa jirru ammas murtii guutoo baga rabbi isa dhaqqabee baga gara islaamummaatiif deebi'ee gammachuu kenna. Garuu waan murtii guutoo lafaa ka'eentu jira. Mucaa rabbiin qajeelchee filatee harka isaa keessatti nama hedduu akkaanuu beekii akka maleenuu beekii harka isaa jidduutti namoonni 100 shahaadaa qabatan tuqe murtii guutu. Dhiifama awwala mucaa san haa gaafatuu ture. Wanni namni itti duulee namni isa arrabsee miira kana keessa isa galchellee mucaa kana tuquudhaan inni abdii arrabsuudhaan. Namni achirraa itti duuluu qabee haga immoo inni islaamummaa keessaa bahe isin hin barbaadu jedhu gahee murtii guutu islaamummaa baga itti deebi'e garuu har'allee borullee murtii guutu afaanuma ilmaan islaamaa namoota hedduu dhiifama gaafate saniin abdii raggaasaallee ummata kanarratti viidiyoo hojjete dhiifama haa gaafatu jedha tataaniiti tana qofa asirra isinirraa dhaaba. Ustaazatti osoo hin tariin kanaan abdii wajjin illee haasa'ee ture irratti bilbilee makkatti murtii guutoon yeroo amantaa isaa jijjiirachuu barbaadutti amantaa islaamarraa gara kufritti namni ummata islaamaatiif amma bu'aa buusaa jiru kami abdiidha jechaaf yeroo san aaree qeeqe gara amantaa sanitti achi deemuuf malee jibbaa isaatii fi miti kana keessaan haasoyna sheyni wannaa ofii itti hafufanii abdii wajjin illee haasa'ee ture kana rakkoon qabu kanan kaasinaam kun hin barbaachisu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dhiifama hubachiisa hawaasa keenya وانت كوبلينكي في تابي godhaadha ammas wanti takka gaafiilee akka shari'aa islaamaatti waan gaafii isinitti waan dhimma kana wal qabatu kana irratti soo gaafii gaaftanii carraa kana fayyadamtanii hundi keenya Israa'el irraa fayyadamnaadha malee komiilee adda addaa fi waan amma dura dabree fi galmee cufamee silaa kaasuu baannee abdii raggaasaadha ofii kiyyaayuu bilbilee fi hin dubbisaa obboleessee kiyyaan waa dhabbii tokkollee hin qabu jedhee dubbiin dhumatee jira waan ta'eef akkasi. Namni islaamummaa gara islaamummaa dhufe dilii isaa hunda rabbiin ni araaramaa fi haqa namaa malee haqni namaa galuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kan nama ajjeesallee rabbiin ni araaramaaf reefu dubbadheen jira nama 99 ajjeesee 100 guuttatee rabbiin toobaarraa qeebalee jenne ajjeechaa namaa
balleeysaa nama muslimaa arrabsuu islaamaa arrabsuu diin arrabsuu rabbi arrabsuu nabi arrabsuu wanni kana caalaan jirtu namni oguu murtaddii ta'e namni islaamummaa hin qabne diinni isaa tokkoffaan quraana hadiisa rasuula rabbi kana arrabsa sanillee rabbiin ni araaramaaf haqa namaa immoo haqni namaa ni kafalamaa wannummaan haqa namaa keessaa hambiseefu akka namni addunyaa tanarratti nagaa wajjin jiraatuuf taan islaamummaan waan achiin duraa hunda ni balleessiti horii namaa malee gaafiin lachuu deebite kaan ammoo obboleeyyan keenya irra namni gammachuu qabu isaanii abdii raggaasaatii fi obboleessi isaatiis obboleessi keenya deebi'uudhaaf irra namni gammachuutti qabu boruu waliin agaruu teessan kanaafuu hunduma ta'eetii yaada gaafiin. Ustaad Ahmad Ustaad Ahmad yoon jiraanne Habib tara takka dubbadhuuti inshaallah dhumarratti murtii guutuudhaan dhufe waan ta'eef inshaallah sagantaarra. Assalamu alaikum. Ani waa'ee Abdii Raggaasaa obboleessa Abdii Raggaasaa irratti wanni isin ibsuu barbaadu namni jalqaba gaafa ustaadni keenya Jamaal viidiyoo san post godhinaa bilbile Saudi Arabiyaa irraa silkii daayirektiin obboleessa Abdii Raggaasaati. Baga gammaddee ani yoon sitti mufadhe dhiifama sii godhe atilleen dhiifama naa godhe obboleessa muslimaati homaata akkasirraa eegani waliin jirraa jabaadhu namni obboleessa Abdii Raggaasaati. Anaaf Abdii Raggaasaa hedduu hamtuun hin jirtu yoo sababa isaatiin namni mufate jiraate immoo akkuma reefu isaan jaalan isaanii dhiifama gadi beetiin gaafadhaa homaata akka rakkoon hin jiru jazaakallaa isin jechuudha.